Ashamaa harka fuuni daawwattootaa fi dhaggeeffattoota Gadaa Miidiyaa Neetwoork kun qophii keenya Dirree Haqaati. Qophii keenya Dirree Haqaa torban kanaatiin keessummaa tokko isinii qabannee dhiyaannee jirra. Keessummaan keenya Lubaa Saamu'eel Jabeessaa jedhamu. Isaanii wajjin haala qabatamaa Sinodoosiin Oromiyaa fi sabaaf sablammootaa keessa jiru. Akkasumas muudamaa Episkooposotaa kan Sinodoosiin Bataskaanaa Ortoodooksii Tawaahidoo duraanii geggeesse ilaalchise. Qabxiilee tokko tokko kaasuudhaan waliin mari'annaa haga xumura qophii keenyaatti nu faana bu'aa. Tolee, Lubaa Saamu'eel Jabeessaa waamicha keenya kabajanii yeroo keessan qaalii aarsaa gochuudhaan waan argamtaniif maqaa daawwattootaa fi dhaggeeffattoota Gadaa Miidiyaa Neetwoorkiin galatoomaa ulfaadhaan isiniin jechuu barbaada. Anillee Amaanu'eel atis Siisaayis akkasuma Gadaa Miidiyaa Neetwoorkiin hundumti keessan yaada koo akka inni uummataan ga'u keessumaa haala yeroo amantaa Ortoodooksii irra jiru kanatti carraa kana mijeessuu keessaniif hedduu naa galatooma. Tolee, Lubaa Saamu'eel gara gaaffii keenyaatti seenuudhaaf waliigaltee bakka ministeerri muummee Abiyyi Ahmed jirutti taa'amee cabsuudhaan Sinodoosiin Bataskaanaa Ortoodooksii Tawaahidoo duraanii muudamaa Phaaphaasota 9 geggeessee jira jechuudha. Phaaphaasota 9 kana kan inni muude immoo doogimaa fi qannoonaa mana kiristaanaa cabsuudhaanidha. Egaa akka barsiisa mana kiristaanaa Ortoodooksii Tawaahidoo Itoophiyaatti muudamni lubummaa irra deebi'amuu hin danda'a. Asumatti dabalataan kan isin walitti qabdanii naa deebistan ammoo muudamni kun guutummaa Oromiyaa keessatti komii guddaa kaaseedha. Keessattuu kutaan lallabaa hedduun ibsa baasanii muudama kana hin barbaannu. Abbootii aadaa keenya, afaan keenya, eenyummaa keenya beekan nuu wayyaa isaaniin tajaajilamuu qabnaa utuu isaan jedhanii Bataskaanni Ortoodooksii Tawaahidoo duraanii kun garuu humnaan fayyadamuudhaan abbootii kan biraa muudee ergaa jira jechuudha. Isin muudama kana akkamitti ilaaltan? Tolee, maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu sadan Waaqa tokkoo ameen. Yaa Waaqayyo Abbaa keenyaa kan nu uumte, kan nu eegde, hundumaa kan uumte, hundumaa dabarsitee kan jiraattu, hundumaa kan eegdu galanne siif haa ta'u. Hojii keenyas ammas marii goonu kana kan uummata keenyaa biyya keenyaa fi nagaa fiduu, uummata keenya tokkummaa isaa nu jabeessu, Waaqayyo nuuf taasisu, hojii keenya nuuf eebbisu. Egaa Amaanu'eel qabxii 10 muummee ministeeraa Dr. Abiyyi Ahmed wajjinii fi jaarsi biyyaa bakka jirutti waliigalteen Sinodoosiin Oromoof sabaaf sablammii taasise guutumaa guututti fedhii uummata Oromoo akka eegamuuf Sinodoosiin inni Abuna Abrahaamii fi Abuna Phexrosiidhaan gaggeeffamu sun hin guuta jenneetu eegaa turre. Waliigaltee kana abbootii amantaati. Gatii kana muummee ministeeraa biratti uummata duratti jaarsa biyyaa duratti galaniiti kanan hir'isanu in eeguu jenneetu obsaan eegaa turre. Haa ta'u malee garuu isa dura Abbaa Saawiroos, Abbaa Zeenaa Maarqoosiif, Abbaa Yehoosxaaxiyoos Phaaphaasonni Oromoo keenya Sinodoosii keessatti dhaga'amuu dadhabanii sanayyuu amma miidiyaatti achi as baasanii uummatatti agarsiisanii lafa waadaa galan sana nuyiyyuu mataan keenya Phaaphaasota Oromoon gaafate muuduuf turree amma Gimboos Sinodoosiitti amma caamsaa kanaatti jarjaraniitu muudanii malee jedhaniitu haasa'anii garuu immoo haasaan kan biraadha gochaa jarree hojjetanu kan biraadha jechuudha. Goyyoomsuudhaan sababa araaraa maqaa araaraatiin gadi qabanii maqaa waliigalteetiin qabaniitu jarri Sinodoosiin Abuna Abrahaam faa gaggeessanu suni tasuma caamsaan ala dhufu Phaaphaasii muuduu nuun barbaachisu kan jedhu jaree isaaniitii wajjin gara kaaba Ameerikaanii kanatti dhufanii mari'ataniitu istiraateejii adda addaa baafatanii tokkoffaa waggaa 5 guutuu Phaaphaasii muudamuu hin qabu kan jedhu yoo kana didan immoo gara xiqimti Sinodoosiitti achi bunna sababa barbaannee kan jedhu sadaffaa kana ta'uu dhabaannaan jarri 20 gaafatanii waanuma kennineef akka isaan fudhatanu lakkoofsa xinnoodhuma 5s 7s 10s goonee muurnaa fi isumayyuu ala muurnu immoo namoota jarri filatan utuun ta'in namoota dhimma keenya galmaan nu ga'uu danda'u kan ergannu kan ajajannu malee kan jarri fedhani miti jedhanii haala akkanaatiin egaa istiraateejii baafatanii akkuma argines wanti raawwatame kanuma jechuu hin dandeenya kanumaa fi duraan dursee gaafa Sinodoosiin suni
walga'ii xumuree jedhu fudhataminaa akka hin qabaanne fedhii uummata Oromoo Sinodoosiin sun eeguu akka hin qabaanne uummanni Oromoo balaaleffateeti jira. Sinodoosiin suni fedhii uummataa bakka hin bu'u. Murtiinsaa waan Sinodoosiin uummanni Oromoo barbaadu kan fedhii isaa eegutuun ta'in fedhii garee tokko duwwaa laga tokko duwwaa namoota ganda tokko duwwaadhaa eegsifachuudhaa fi fedhii dinagdee isaanii, fedhii siyaasa isaanii, aadaa isaanii, afaan isaanii namarratti fe'u malee isa Waaqayyo jedhe sagalee Waaqayyoo babal'isu aadaadhaa fi eenyummaa namaa kabajanii deemuu sanaa wajjin kan walitti bu'uudhaaf fudhatamina hin qabu jennee durumaan iyyuu haasa'aa turre, uummanni haasa'achaa ture, nuyi uummanni biyya keessaa haasa'u asitti nuyi sagalee taanee fi sirrii miti Sinodoosiin murtii isaan fudhannu jennee jirra. Isarraan kan ka'e Sinodoosichi immoo keessuma ba'ee maal akka hojjete illee akkuma argitan waan hojjetu beekee hojjete illee ala jennu gaaffii guddaa keessa sagalsha jechuudha. Uummata eegaa murtiin sun murtaa'ee murtii sana hin fudhanne yoo ta'e waan murtii sana wajjin jiru hundumtuu fudhatamina hin qabu jechuudha. Kan ammoo kan jennu maaliifi paappaasota jara keenyaa jara muudamanii Oromoo fi sabaaf sablammii ta'an paappaasota sana dhiisanii kan jarri fedhan duwwaa keessa filataniitu isuma duwwaayyuu miti jara muudaman kanayyuu keessaa lammata irra deebi'anii muudanii immoo seera bataskaanaa iccitii bataskaanaa keessaa isa tokko kan ta'e iccitii lubummaan ni jedhamu diqqunnaadha, daaqoniidha, achi qeesiidha, achi phaaphaasiidha. Kuni al tokko kennamnaan waan irra hin deebi'amneedha. Garuu isuma kanallee icciticha caccabsaniitu akkuma kanatti lammata phaaphaasota illee muudanii isinii muurne nuun jedhanii akkanaan dabarsanii maaliyyuu ta'u jalqabas qabxiin 10 lafa jaarsi biyyaa muummeen ministeeraa jirutti walii galame sana gatii cabee fi gatii cabsaniif abbootiin keenya gara Finfinneetti dhufanii walitti qabamanii amma caamsaatti Sinodoosii amma gimboot Sinodoosii jedhamu sana eeganu kunoo gara ji'a ja'a ta'anii jechuudha. Gatii kanaatiif fudhatamina hin qabu. Inni amma jarri murteessanis fedhii uummata Oromoo singuutan jennu fedhii ajaja Waaqayyoo sana singuutan jennu. Keessumaa Waaqayyo wajjin jarri kun walitti didaa jiran. Fedhii Waaqayyo achi keessa hin jiru. Malaamaltummaatu achi keessa jira. Akka abbaa amantaatti jecha isaaniitiin amanamuullee achi keessatti hin argine. Tasuma kijibaa fi waan hin taane aluma phaaphaasota 7 kana Oromoodhaan muurnellee ala jedhanii dhiibbaatu nurratti ta'ee muurne jedhaniitiyyuu akka kanaan haasa'anii jechuudha. Jarri kuni hordoftoota amantiitiif iyyuu fakkeenya ta'uu kan hin dandeenye murtiin isaan hojjetanis murtii isa bulchiisa gaarii dhabuu mana amantaa keessa jiru sana kan ifatti mul'iseedha jechuudhaafani. Tole luba Saamu'eel qabxii bareedaa nu kaastanii akkuma isin jettan mana amantaa keessatti jechi waadaan kakuun iddoo guddaa qaba. Isaan immoo waadaa cabsanii kakuu gananii fakkeenya bulchiisa gaarii akka hin jirre mirkaneessan jettanii ulfaadhaa galatooma. Gara gaaffii lammaffaatti darba. Abbootiin Sinodoosii sabaa fi sablamootaatiin muudaman haala gaarii keessa hin jirani. Keessattuu ibsaa dhiheenya kana baasaniin haga wareegama lubbuutti illee ta'u lubbuu keenya aarsaa goonee isin tajaajiluuf nuyi qophiidha jedhan. Asirraa wanti hubatamuu danda'u dhiibbaan tokko dudduubaan akka isaan irratti raawwachaa jirudha. Egaa abbootii kana mootummaan iddoo tokkotti ugguree walitti qabee kaa'ee jira. Kaayyoo isaanii immoo dhaloonni hubatee amantoonni fudhatanii tajaajiltoonni fudhatanii jiru. Abbootii kana iddoo tokkotti ugguruun walitti qabanii kaa'uun kaayyoo isaanii dhuguma karaatti hambisuu danda'a jettanii yaaddu. Kaayyoo isaanii immoo dhaloonni qabatee jiru kun amantoonni qabatee jiru kun galmaan ga'uuf maal gochuu qaba? Tolee galatoome duraan dursee maa'inni gaaffiin ka'e kun gaaffii nama 2 gaaffii nama 3 miti. Akka jarri diina saba keenyaa fedhii saba keenyaa dura dhaabbatanuu jedhanu gaaffii yeroodhaaf mul'atee badu gaaffii aangoo argachuu gaaffii waan adda addaa jarri akka amantaa da'oo godhatanii faayinaansii rakkoo isaanii ittiin guuttatanuu taayitaa ittiin argatanuu sana se'aniitu godhaniiti ibsaa jiru. Kuni fedhii kan jara kaanii malee fedhii abbootii keenyaa miti. Fedhii abbootiin keenyaa jarri Oromoo gaaffii saba Oromoo galmaan ga'uu fi
bara hedduudhaaf miidhamiin achi keessa jiru dhugaa sa'uudhaaf amantaa ortodoksii keessatti waggaa ijoollummaadhumaa kaasnee tajaajilaa jirra. Afaan Oromoo tajaajilaaf ooluu akka hin dandeenye qubee afaan Oromootiin ala faarfatamu ala faarfannu kun biyya balleessaa taabonnu deemuu dide qubeen biyyaa baduudha baannaan utuu jedhanii bara keessa darbinee qubeen hin banne taaboti sinuma deemaa jira jechuudha. Kuni fedhii amantaa da'oo godhatanii ittiin deemanu malee keessumattuu taabonni bu'uu jalqabe sammee egaa kunoo asii ba'ee kunoo asii taabonni mul'ate kan jedhanu zabanuma qubee kanayyuu keessa ba'ee deemuu diduu miti harca'uu iyyuu jalqabe egaa akka jecha isaanii yoo ta'e jechuu kooti. Inni sirriidhaa sirrii miti inni immoo kan biraadha. Qubeen kee ijoolleen qubee jenereeshiniin kunis immoo haqaaf dhugaa ummata isaanii deeffachuuf karaa adda addaatiin carraaqqiin jarri gochaa turan amantaa kana keessatti of arguu dadhabuun isaanii amantaan kun fedhii ummataa aadaa ummataaf afaan ummataa kabajatee deemuun diduunsaa baadiyyaa keessa bataskaanota jiran akka cuccufaman mana kiristaanaa jiran akka cuccufamuun akkasumas immoo tajaajiltoonni dhabamanii miliyoona 10 amma isaa walii ta'u amantaa ortodoksii keessaa namni yaa'ee dhume isa kana hubachuu dadhabuu isaaniiti abbootii kana gaaffii ummataa fi dhiiga ummataa lafee ummataa utuu hawwanii as qiddaasii afaan Oromootiin dhaga'utuu hawwanii qiddaasii afaan Oromootiin galateeffachuu kana utuu arguu barbaadanii utuu hin argin utuu hin dhagayin kan hafantu baay'ee jira lubbuu isaanii kan darbe baay'ee jira kan qalbii jijjiirrannaa keessa galanii mana waaqa isaanii keessatti sirnaan jiraachuu danda'anii ala du'anis kan itti awwaalamanu ala ijoollee godhatanis kan itti kiristinnaa kaasanu qabeenya isaanii baasanii lafa isaanii kennanii bataskaanaa mana kiristaanaa ijaaranii isa keessatti garuu keessummoota ta'anii fudhatamina kan dhabani abbootiin kun dhiigi isaanii mimmaan isaanii gaaffiin isaanii kun hundumtuu iticheetu abbootii kana kakaasee jechuudha. Gatii kanaatiif gaaffiin abbootii kanaa kara kamiinuu boodatti deebi'aa yoo jedhame waan boodatti deebi'u iyyuu miti. Hin deebi'u. Kallattii adda addaatiin gufuu kaa'uu danda'u ta'a, qormaata kaa'uu danda'u ta'a, yeroo bitachuudhaaf tooftaa adda addaatti fayyadamanii namoota jara kaayyoo kana kaasee karaa adda addaatiin qormaata turanii laphee ummataa keessaas baasuu barbaaduudhaan kan adda addaa deemuu danda'u ta'a malee inni immoo inuma balleessaa utuu hin ta'in yeroo nu jalaa dheeresse malee wanti kun waan boodatti hafu miti jechuudha. Kanaafuu Oromoon gaafa jedhu bishaachuun seenooltu qoraan fixxii akkuma isa jedhamu sanaati. Yeroon dhedheerattee garuu bishaachaadhuma deemti bishaachuun seenafu. Silaa kun utuun gaafatamin sinodoosii abbootiin hundumaaf walqixatu ta'ani abbootii hafuurawwaa utuu ta'ani gaafa uummanni akkana gaafatu utuu uummanni iyyuu gaafatin dursanii kennuu qabu turani. Maaliif manni kiristaanaa haadha hundumaa yoo taate ijoollee isee walqixatti yoo ilaalte ijoollee isee walqixatti ilaaltu sana ijoolleen kun sagalee hafuurawwaa sagalee waaqayyoo beela'anii jiranii dheebotanii jiranii sagalee waaqayyoo dhaga'uu qabu. Maalo kottaa meeqeerroo kottaa leenji'aa qarree kottaa leenji'aati waan dandeessanu isin immoo uummata keessanii godhaa jedhanii bajeta baasanii carraa uumanii bobbaasuun illee utuun gaafatamin jararraa eegamaa ture. Amma garuu uummanni gaaffiinsaa obsa dhangala'e obsa guutee dhangala'e ta'ee yegguu jiru kana boodatti deebisna jechuu hin danda'ani. Ammas akkuma jenne abbootii sabni Oromoo simatee itti gammadee aadaa duudhaa uummataa safuu uummataa kan eeganii seera amantaa ortodoksii sirriitti kan hubatanii abbootii phaaphaasota nu muudaman sana immoo gar tokko gara Finfinneetti fidanii bakka tokkotti walitti qabanii abbootii kana jedhaa jira kana eegaa mee amma caamsaatti jedhanii eegsisanii garuu akkuma beennu akkuma argine waadaan eega cabee booda abbootii kana irratti dhiibbaan adda addaa akka jiru numa beenna. Abbootiin keenya qanii tokko yaadaanii uummata isaanii irraa addaan ba'anii hin bulle amma wanaa kutaa lallaba isaanii keessa halkan yaadaan uummata isaaniitii wajjin akkaataatti tajaajilanu yaadaa waaqa irratti kadhachaa wal jajjabeessaatu jiru malee
itti tolee uummata isaanii irraanfatanii miti kan turanii jechuudha. Gatii kanaatiif dhiibbaan irra jira saba isaanii isa jaallatanu tajaajila sana galmaan ga'uu dadhabuun isaanii inni kun hundumtuu yoo jiraatellee kanaaf miti amma lubbuun keenya wareegamtutti illee saba kana kaayyoo isaa hin dhiisnu jedhanii jiranii jechuudha. Gatii kanaa kun immoo murannoo isaanii agarsiisa, kutannoo isaanii, cichoomina isaanii agarsiisa. Kanaafi uummannis immoo abbootii isaa kana baree karaa agara sibkatii yookaan kutaa lallabaa adda addaa keessaa deeggarsa abbootiidhaaf qabu wajjin dhaabbatee agarsiisaa jira, diddaa agarsiisaa jira. Abbootiin keenya jarri duraanii jarri kan Oromoof sabaaf sablammii muudamanii sun nuuf dhufanu jechaa jira. Gatii kanaatiif wanti kun dhiibbaa akkamiillee yoo fidanii waan adda boodatti deebi'u miti, yeroo isaa dheereffata malee. Amma immoo guyyaadhumaa guyyaatti yeroon jijjiiramaa gatii deemaa jiruu fi jarri Tigraayis amma of danda'anii muuddataniiru. Kanaan booda qabsoon karaa kanaan jiru garuma xumuraatti waan deemaa jiru malee waan boodatti deebi'u miti jechuufani. Tole luba Saamu'eel qabxii bareedaa kaastanii akkuma isinuu jettan naannoon Tigraay amma of danda'ee cituudhaan paatriyaarkii mataa isaanii hundeeffatanii guyyaa dheengaddaa immoo episkooposota mataa isaanii muuddatanii jiru. Yeroo kan Oromiyaa warri mana kiristaanaatti uffata gaddaa uffisan, ofii isaanii uffata gurraacha uffatan, yeroo kan Tigraay kana garuu akkasa kan Oromiyaa sana hin ho'isne, hin qabbanaa'ani. Asirraa kan hubatamu akkuma isaan jedhan Oromiyaan hidda dhiiga isaanii yookaan immoo damsirii qabeenya isaaniiti immoo akka macaafni qulqulluun jedhu sana maqaa Abbaa, Ilmaa, Hafuura Qulqulluutiin iddoo isaan itti lallabanii barsiisanii cuubanidha. Kanarratti isin maal taajjabdan? Tokko waan sirreeffamni jiru jarri Tigraay teessoo paatriyaarkii Abbaa Salaamaa Kasaatee Biraan Abbaa Salaamaa isa jedhu bu'uurri keenya irraa kaane kiristinnaan biyya keenyatti dhuftee seenaa mataa keenyaa qabnaa kiristinnaa wajjin kan walitti dhufuu jedhaniitu teessoo keenyaa isa jedhan isa ganamaa sanaa teessoo Abbaa Salaamaa Kasaatee Biraan jedhanii isarratti hundeeffatanii paatriyaarkii amma wanaatti muurne teessoo paatriyaarkii jechuudha malee kuni paatriyaarkii muurne phaaphaasota muuddatanii jiran akkuma phaaphaasonni keenya sadan ba'anii phaaphaasota kan biroo muudanii akka seera bataskaana keessa jirutti akka seera fitaa nagastii sanatti jarri sui afurantu jira. Kanaan booda seenaas mataa keenyaa qabna, aadaa mataa keenyaa qabna, amantaa keenya ortodoksii immoo akkuma saba keenya xiinsammuu saba keenyaatiin gaggeeffannaa. Kanaafuu inni kaan achi as nuu muudee nuu kennu hin jiru. Amma yeroo miidhamne yeroo rakkoon dhufe kanallee kan nu wajjin dhaabbate phaaphaasota keenya biyya keessaas biyya bakkees jiran monokosoota jara amantii gaggeessanu jara kana keessaa muuddanna malee kan biraan nuu muudee nuu kennu hin jiru jedhanii sirrii isaaniiti. Maaliif yeroo ammaa jarri waraana keessa turanii uummata isaanii jajjabeessuu qabu, qe'ee isaanii misoomsachuu qabu, of dhaabisanii dhaabuu qabu. Kan ammoo kan gochuu danda'u Phaaphaasiin Gondarii dhaqee jara jajjabeessuu hin danda'u. Phaaphaasiin Bahardaar dhaqee isaan jajjabeessuu hin danda'u. Yaadaanis seenaanis egaa addaan ba'amee jira. Addaan walitti hin dhufu jechuudha seenaan jiru. Gatii kanaatiif nu biyya keenyaa naannoo keenyaa mootummaa naannoo keenyaa ofumaa ijaarrannaa jedhaniit akkanaan kan isaanii jalqabanii jechuudha. Yeroo kana ilaallu teessoo Salaamaa Abbaa Salaamaa Kasaatee Biraan jedhanii isa jalqaba kiristinnaa gara biyya keenyaatti fidee jiru sana inni isa jalqabaati. Karaa sanaan godhannaa jedhan kun akkuma 6 kiiloo yuunivarsiitii dipaartimentiin seenaa waliigalteen dhabamuudhaan eega riisarchiin baay'ee godhamee tarii walitti dhufuu dandeenya jedhamee riisarchiin baay'ee godhame booda karaa yuunivarsiitiitiinis seenaan tokko nu taasisu hin jiru jedhanii hayyoonni cufanii jiran. Seenaa hundumtuu qeeqee isaatti kan isaa barsiifatu, biyya isaatti abbaan biyyaa barsiifatu jedhan. Gatii kana seenaa biyya tokkoo seenaa jara ta'a kaanii barreeffameera jechuudhaan kan isa kaanii immoo hin barreeffamne jechuudhaan mataa namaa irratti seenaa wal fakkaataa garee tokko duwwaadhaaf ta'u
nama baachisuun sirrii akkan taane karaa kutaa seenaa sanaan cufamuun isaa sun kana mirkaneessa akkuma kana seenaa taddaan baasaa jira jechuudha. Amma kan jara Tigraay seenaa isaanii fudhataniitu of dandeenyee ofiin bulshinaa jedhaniitu waggaa 27 eega mootummaa isa giddugaleessaa bulchanii booda ba'aaf bu'ii isaanii gaafa edaanii ilaalanu maal arganne bu'aaf baasiin keenya maal ala jedhanu garuma sanatti deemanii ofuma ta'uudha malee isa kaanichi egaa amma waan meeshaas qabannee taankiis baankiis qabannee biyya namaa keessatti bulchuun dandeenyu uummatni dammaqee jira nu kan kanuma keenya bushannaa jedhaniitu mana isaanii ijaarrachuutti deebi'an jechuudha. Jarri gaa kaan immoo amma Oromoodhaaf nutu seenaa keenya sin baachisaa seenaa keenya sinitti himnaa seenaa keenya baattachuu qabdu nutu sin bulchuu qabaa isin ofii haasaachuu iyyuu hin dandeessanu nutu sin haasa'aa jarri jedhanu kana wallaalan egaa jara kanarraallee jara dhiyoo kanarraallee barachuu wallaalani sirna mootummaa durii nutti leellisaa saba jenereeshinii kanaaf waan hin fudhatamne seenaa uummata keenyaaf hin fudhatamne amantaa uffata amantaatti uwwisanii gara Oromiyaa fi sabaaf sablammii kaan itti buusuu barbaadanii jechuudha. Inni kun hin ta'u. Kuni sirna bulchiisa dimokiraasii namni abbaan ofiin of bulchuu sanas mirga namummaa afaanii fi aadaa guddifachuu sanas seenaa ofii guddifachuu sanas immoo kan faallaa ta'uudha hin ta'u. Inni kun immoo mirgoo fi eenyummaan ofii kadhatamee kan dhufe tun ta'ini dhiigaaf lafeedhaan dhufe hayyoonni baay'een itti dhumanii lafee baay'eetti cabee dhiigni baay'eetti dhangala'ee lubbuun baay'eetti dhabameetu dhufe. Isa kana immoo sabni tokko bilisummaa isaatiif ala deemu isan itti dheebotee itti beela'ee itti madaa'ee lubbuu isaatti wareegamee qaamni isaatti irratee bilisummaa isaanni fidate sana maqaa amantaa da'oo godhanii uffata amantaatti uwwisanii mirga isaa sana irraa fudhachuun immoo faashiniin isaa yeroon isaa dur darbe jechuudha. Dur darbe bara intarneetiin hin jirre bara uummanni hin baranne bara uummata hin dammaqne sana darbe amma uummanni dammaqee jira sabni baree jira. Baranni isaa bara teeknooloojii jedhama. Gatii kana waan si ta'u waan saba kee fayyadu laaltee saba keetiif biyya keetiif waan ta'u murteeffachuun kan uummataati. Kanaaf iyyuuti amma sinodoosiin inni Abuun Abrahaam fagaggeessanu sun akka sirna mootii durii nugusa duriitti anatti sii muudeeti gadi sii buusaa gaafa jedhu uummanni goda jiru immoo ani hin fudhadhu qe'ee koo dhufeetiyyuu qe'ee kootti miti kan inni na bulchuu ani immoo hin fudhadhu kaasaa jedhee mootummaadhaan illee nutti hin erginaa jira kana nurraa deebisaa jarri kun jara aadaa keenya tuffatanu afaan keenya tuffatanu mootummoota nuyi seenaa keessatti badii baay'ee nurra geessisanu jara lalisanuuti nuyi jara kana nu deebisaa jara wangeela qulqulluu barsiisu jara amantaa qulqulluu barsiisu aadaa uummata Oromoo xiinsammuu uummata Oromoo jara beeku jara nu ergaa jara kana garuu hin barbaannu jedhee uummanni kan falmachaa jiru isa kana gati kanaatiif deemsa diddaan uummataa mootummaa iyyuu jijjiiruu danda'a jechuudha. Mootummaa kanaan dura ture kan jijjiire maa inni diddaa uummataati. Meeshaa qabaachuun aangoorra taa'uun fedhii uummataa deebisuu dhabaannaan aangoorra mootummaa teessisuullee akka hin dandeenye jarri Tigraayillee bara aangoorra turan sana arganiiru. Amma immoo mootummaan naannoo Oromiyaa ammas illee kan jennu sabni dhaggeeffatamuu qaba. Sinodoosii silaa sinodoosiin inni abbaa Abrahaam abbaa Phexros fagaggeessanu ofiyyuu dhaga'an jiru inkwaan saba dhaga'u miti. Walumaanuu miilla wal dha'aa jiru jarri dhaga'uu hin dandeenye. Kanaaf yeroo kanaa immoo mootummaan naannoo Oromiyaa sabni keenya maal jedhaa isa jedhu abbootii uummanni itti gammadee muudamanii jiranu uummatatti akka dhufanii tajaajilanuu fi bataskaanni baadiyyaa jiru kan ortodoksii akka banamu aadaa fi safuun uummataa kabajamee akka amantaa gaggeeffatan gochuu malee akka duraanii amantaa da'oo godhatanii jeequmsa buusuudhaan guyyaa sadii soofnee masarraa mootummaa gallaa maaloo goonaa ortodoksii tuqame akkana inni jedhan sun isa fedhii naannoo eeyyota naannoo sanaati jarri jedhanii lallisanu suni kan ibsanuudha ummata keenya bakka hin bu'u kun nun ilaallatu nuyi mirga keenya falmannaa jechuudha. Tole galatooma luba Saamu'eel mee kallattiin gara fuulduraa sinodoosii sabaa fi sablammoota akkasumas kan Oromiyaa kun
maal ta'uu qaba? As keessatti immoo shoorri amantootaa gaheen tajaajiltoota sadarkaadhaan jiranii maal ta'uu qaba jettu isin? Keessumattuu amma godinaalee Oromiyaa hedduu irraa ibsii bahaa jiru. Nuyi abbootii Sinodoosii Oromiyaa fi sabaaf sablammootaan muudaman malee kan Sinodoosii Bataskaana Ortodoksii Tawaahidoo duraanii muudda nutti ergitu hin fudhannu. Isaan aadaa keenya hin beekanii, afaan keenya hin beekanii. Kan afaan keenya, aadaa keenya, eenyummaa keenya beeku ijoollee keenyaan tajaajilamuu barbaannaa jechaa jiru. Mee sadarkaa gajjallaarra kan jiran tajaajiltoonni, amantoonni maal gochuu qabu jettu? Galatoomi gaaffii gaariidha. Egaa ala baay'ee qabsoon deemtee qabsoon hafuurawwaa kuni ala uummanni duukaa ka'ee deeggaree biyya alaatii tokkotu nafin akka sabaatti akka Oromootti wal duukaa dhaabbatee dhugaa jechuudhaa fi daangaa amantaa, daangaa siyaasaarra ce'ee Oromoon tokko ta'ee wal duukaa dhaabbatee ala jedhu tooftaadhuma diinni keenya ittiin deemutu gufuu nutti ta'ee boodatti nu jalaa jedhe. Garuu boodatti ilmoo jedhu malee hin banne jechuudha. Eessa jirtu? Manni lubummaa Oromiyaa mannoo Sinodoosiin Oromiyaaf sabaaf sablammii eessa dhaqe utuu jedhanii nu gaafatanu dhiyoo kana kunoo ba'aniitu ibsa nuu kennanii abbootiin keenya jirraa jedhanii jiran. Egaa ammana gaafa jirra jedhan immoo dhiibbaa irra jirus ibsataniiru jechuudha. Gatii kanaatiif ammas uummanni jara muudamanii afaanii fi aadaa isaanii kan hin beekne naannoo isaaniitti fudhachuurraa diduu qabu kun barbaachisaadha. Deeggarsa abbootii keenya kanaaf Oromoo Sinodoosii Oromoof sabaaf sablammiidhaaf qabanu ibsuu qabu. Kunis baay'ee barbaachisaadha. Garamitti deemna abbaan biyyaa ofumaa biyya isaa bushata. Namni biraa dhufee biyya kee maqaa amantaatiin dhufee sirratti jibba aadaa kee jibbaa sirna mootota kanaan dura uummata miidhaa turani lallisaa isa samii dhiisee isa lafaa kanarratti waa'ee uummanni keenya mirga isaatiif falmatu kana gufuutti ta'uudhaan ittiin deemanu kana uummanni sirriidhumatti hubatee jira. Kanaan boodannis fudhatamina hin qabu. Ganaaf garri fuulduraas jarri Tigraay eega of danda'anii jarri Oromoos Sinodoosii Phaaphaasonni Oromoo tokko ta'anii ammas of danda'uudhaa fi xumura isaa bareechuu qabu, ittiin deemuu qabu. Isarraan kan hafe jarri naannoo Amaaraa isaanii dhaqanii achumatti sirreeffatanii naannoo isaanii bulchachuu qabu. Sinodoosii akkana godhanii amma wanaa kan jiru paatraarikii tokko Sinodoosii adda addaa ta'uu hin danda'a, rakkoo hin qabu. Gatii kanaatiif yoo didee deeme numtiyyuu paatraarikii adda addaa iyyuu ta'uu immoo deema. Akkanaan didanii uummatatti diddaa agarsiisnaan jarri Tigraayis amma wanaa paatraarikii murne garuu bulchiisni keenya ofiin of bulchinaadha. Ofiin of bulchuun kun immoo mirga. Gatii kanaan mirgi kun immoo kaayyoo federaalaa keessas kan mootummootii naannoo keessa jira. Wangeelli illee kanuma jedha. Namni waaqatu nama uume of danda'i nama ta'i kan jedhu wangeeluma keessa jira. Nama ta'i yaa ilma koo nama ta'i inni jedhu of danda'i jechuudha. Nama ta'i. Isa waaqayyo adaraatti kenne lafa kana waan gaarii hojjechuudhaaf nagaa buusuudhaaf isa rakkate qaqqabuudhaaf dhaloota dhufutti waan nagaa waan gaarii lafa kanaaf biyya kanaaf uummata hundumaaf ta'u hojjechuu kan dandeenyu yoo nama taaneedha. Gatii kana amma yoomittiyyuu anqalbaa namaatiin fe'amnee yookaan anqalbaadhaan fe'amanii nutti dhufuu maqaa amantaatiin fe'amanii waan amantaa waan waaqayyootuun ta'in murtii haqaallee kennuu dadhabanii ololaaf kijibaan saba keenya maqaa xureessuu kan deemanii jara akka kanaarraa amantaa da'oo godhatee isa deemu irraa of eeggachuudhaa fi Sinodoosiin Oromiyaaf sabaaf sablammii baay'ee barbaachisaadha. Ofiin of bulchuun baay'ee barbaachisaadha. Uummanni Bataskaana baadiyyaa keessa jirtu tokko jalqabee ammuma kutaa lallabaa hundumaa keessatti sochii wal fakkaataa akka kanaan duraa godhee taasisee abbootii Oromiyaa fi sabaaf sablammii kanaa oddoo hojii isaaniitti akka ramadamu taasisuu qaba. Tole luba Saamu'eel Jabeessaa ani gama kootiin gaaffii kiyya goolabeen jira. Dhumarratti dhaamsaa ergaa uummata amantaa Ortodoksii hordofu akkasumas immoo uummata Oromoo bal'aaf qabdan yoo jiraate asumaan dabarfachuu dandeessu. Galatoomi Gadaa Miidiyaa Neetwoork amma miidiyaadha. Miidiyaa Oromoo Gadaa Miidiyaa
gaafamma sinodoosiin ibsan kenna jedhu gaazexeessaan keessan naqee achi waraabuu hin danda'a. Maaliif hin danda'u? Ila sinodoosiin miidiyaan isaanii ala ibsa kennanu miidiyaa wal fakkaataa kan naannoo isaanii duwwaadha kan baay'een jedhu jechuudha. Biyya dimokiraasii ta'e keessatti biyya walqixxummaan jijjiiramni dhufa jedhamee eegamu keessatti miidiyaa walaba ta'uu qaba. Ijoolleen Oromoo miidiyaan Oromoo karaa adda addaatiin dhiibbaan irra ga'amu amma wanaa gabaasallee achi dhaqanii fudhatanii dabarsuu hin dandeessanu isinillee jechuudha. Akkasuma amantaan ortodoksii keessa kan jirru yeroo ammaa kana keessumaa hordoftoonni amantaa ortodoksii Waaqayyo mana isaa ijaaraa jira, sirreessaa jira, amantaa keessaniin cimuu qabdanii, qabsoo kana duukaa dhaabbachuu qabdanii. Qabsoon kuni qabsoo isee Waaqni jaallatu, qabsoo isee dhugaa afurri Waaqayyo mana isaa ittiin qulqulleessu sana keessa gatii jirruudhaaf abbootii keenya wajjin, hayyoota keenya wajjin ilaameedhaan wal dhaggeeffachuudhaan tokkummaan saba keenyaas akka gargar hin baane walirrattis akka hin duulle diinii kan inni barbaadu walirratti nu duulshuudhaaf xiyyeeffannoon keenya diina isaa sirnicha isaa bara dheeraadhaaf nu garboomsaa jiru sana kitaaba keessatti arrabsoon salphinni abbootii keenya uummata keenya bakka hin sirreeffamnetti dhiifama jara Tigraay amma dheengadda gaafatanii jiranii dhiifama saba Oromoo amma hin gaafannetti achi keessatti barreeffamoota adda addaa jiru sana baasanii jechuudha. Kana kan amma hin deemnetti dhiisnee mana kana keessaa deemuu hin barbaachisu. Cimaa amantaa keessaniin falmadhaa, waliin falmannaa, waliin jirraa. Uummanni biraayyuu nu gargaaree nu wajjin dhaabbatee jira. Kanaaf waan amantaan keenya nu jalaa tuqamee yookaan immoo balleessuuf deemu jedhanii jirri olola gaggeessan sanarraa of eeggadhaa. Balleessaa hin jirru, sirreessaa jirra. Jarri maqaa amantaatiin garaa nu raasanii akka kottaa gaasiin sirriidha jennee deebisanii lafee keenya qorqanutti yaadaa jiru jechuudha. Gatii kanaatiif ciniinnannee sirreeffannee isa kana abbootii keenya bakkatti buufannee ofiin dhaloota dhufuuf amantaan kun akka darbu akka qabxii 8ffaa waliigaltee muummee ministeeraa wajjin godhamee sanatti dhalootaaf akka darbutti afaanii fi aadaan akka guddatutti yuunivarsiitiin adda addaa manni barumsaa adda addaa akka babal'atu afaan kanaan babal'atee aadaaf safoo wajjin akka deemutti uummanni kan itti fayyadamu birrii bataskaanaa dhufanii saamanii hatanii deemutu hin ta'in namoota naannoo sana jiruuf kiliinika hospitaala mana barumsaa waan adda addaa banaa akka inni deemu hawaasni naannoo sana jiru akka itti fayyadamu faayidaa akka irraa argatu qubee jenereeshin qeerroo qarreen keenya achi keessatti qacaramanii akka hojjetanu kan dandeessinu yoo waliin sirriitti ittiin deemnedha. Bataskaana tokko Finfinnee keessa jiru namoota amma 250 hojjetantu itti qaxarama. Isa kana keessaa Oromoon qulqulleessituu ta'uu hin danda'u, eegduudhumallee ta'uu hin danda'u, faayinaansii hojjechuu hin danda'u, waa biraa teeknishaanii maayikiraafoonii illee ta'uu hin danda'u achi keessatti jara keenya yoo qindaaseen illee hafe jechuu kooti. Gatii kana namootuma naannoo tokko garee tokko duwwaatu dhufe achi keessatti oddootti argatee waan faayidaa faayinaansii isaas siyaasa isaas diinagdee isaa achuma keessatti fayyadama. Kun sirrii miti. Kun sirrii miti. Kan isa duwwaa miti miidiyaatti bahamee yookaan maayikiraafoonii qabatameetu aadaaf safuu namaata arrabsama. Kunis sirrii miti. Gara fuulduraatti seerru toshamuu qaba. Jarri amantaa da'oo godhatanii namarratti duula gaggeessanu. Wangeela isaanii dhiisanii yookaan barumsa amantaa isaanii dhiisanii nama walitti bubuusuudhaaf isa kan tokko xiqqeessaa mirga namummaa dhiibanu seeraan itti gaafatamullee gara fuulduraatti numa ta'a jedheen abdadda biyya keessatti. Gatii kanaaf uummanni keenya akkuma dammaqee jirutti qeesaa eeggachuu, mana amantaasaa eeggachuu, waan addaa yoo jiraate qaama ilaallatutti dabarsee waan addaa sana ofii tarkaanfiitutti hin fudhatin dabarsee kennuu qaba. Kun akkuma arginu indaanqoo gurraatti ifaa jiraadhaan jira awwaalantu Oromiyaarra kaataa jira. Falfala adda addaa karaa adda addaatiin saayikooloojii namaa miidhuuf kan barbaadanu jechuudha. Tolshattuun ofuma see balleessiti deebitee jechuudha. Waaqatti sabni keenya saba waaqatti amanuudha. Harki namaa tolshattuu waa tokko nun gootu hin sodaatina. Kanaafuu qe'ee keenyas amantaa keenyas biyya keenyas haa eeggannu, tokkummaa saba keenya haa eeggannu, tokkoon taanee falmii gara ortodoksii
qabsoo karaa ortodoksii sinodoosii kana jiruuni galmaa nagaa keewwannu galmaa nageenyu kanarratti adaraa wal qoqooduu keessaa hambisaa walirratti duuluu keessaa hambisaa diina keenya xiyyeeffannee isamma wanaa sirna kana sirma garboonfataa kana nurra kaa'ee jiru irratti xiyyeeffannoo agoonu achaas walitti galagaluu dhiisne waan qabnu diina keenya ofirraa achuma dhiibuudha gara qeesaatti dhiibuudha qe'ee keenya bilisoomsachuun qe'ee keenya akka uummanni fedhetti waliin wal hubatanii waliin hojjechuun baay'ee barbaachisaadhaan jedha amma wanaa waan gaarii gootanii amma wanaa deeggarsa guddaa jira kun immoo ittuma fufee deemuu qabaa jechuufanii galatoomaa gadaa miidiyaa nu jiraadhaa isinillee. Luba Saamu'eel Jabeessaa yeroo keessan qaalii aarsaa gootanii dhimma sinodoosii sabaa fi sablammootaa irratti yaada gorsaa bal'aa waan nu laattaniif maqaa dhaggeeffattootaa fi daawwattoota gadaa miidiyaa neetworkiin ulfaadhaa galatoomaa isiniin jenna. Anallee ulfaadhaa jiraadhaa kana caaraa babal'adhaan jedha isinis dhaggeeffattoota keessaniin isillee. Ayyee kabajamtoota daawwattootaa fi dhaggeeffattoota gadaa miidiyaa neetwork qophiin keenya dirree haqaa torban kanaa kana fakkaata ture. Torban qophii dirree haqaa kabiraatiin naga walitti deebinutti torban gaarii isiniif haa ta'u.